Guyyaa Gootota Oromooti. Guyyaa kana haala gaariin kabajaa jirra. Ammoo gammaatti wal dhageettiidhaan as geenyeerra gara dudduubaarra kan jirtan bakka keessanitti sirnaan nu deebi'aa ta'a. Sagantaa itti aanu haasaa waliigalaa miseensa ajajaa olaanaa ABOjaalMarroo hoggana waraana zoonii lixaa ABOjaalMarroo Dirriba lammeessa Fayyata. Bilbila namoota fuuldura jiran kan hafe namni kamiyyuu waraabuu hin dandeessan. Ayyee walii galla. Ayyee waan biraa otoo hin taane yeroo malee wanti ta'u gaarummaa hin qabu waan dhorkineef qabnaa isin nu dhageessu jennee abdanna. Kanaafiyyuu haala kana raawwadha. Ayyee sagageessan. Urxummichis galaanichis har'a wal keessa. Urxummiin gargar hin baa. Galaana ammaarriin hin fixaa. Hin feetu. Uummanni Oromoo galaana. Galaanicha keessa immoo urxummicha jira. Waraana bilisummaa Oromoo. Har'a guyyaa Gootota Waregamtoota Oromoo Ebla 15. Goonni Ebla 15 qofaan wareegamu. Goonni guyyaa tokkorra qofaan wareegamu. Oromiyaan sabni Oromoo wanjoo gabrummaa jalatti erga kufee kaase hanga har'a anaafsi as waliin jirruutti guyyaa kanallee akka kanatti akka kabajannutti lafeetutti cabaa jira, dhiigatitti dhangala'aa jira. Sabni kun goota qabaa fi dachee kanarratti bakka amma jirru kana eenyuyyuu nu laanne dhiiga ilmaan keenyaatu nuu kennee akka kanaan bakka kana jirra. Qurxummichis galaanichis waliin jiraata, gargar hin ba'u, waraabbiin hin fitu jechuudha. Ebla 15 ka yaadannu miira lamaan. Miirri tokko miira gaddaati. Warra lafeen nu biraa cabe, warra dhiigni dhangala'e, warra lubbuun ba'e, warra eessa buuteen dhabame Oromiyaaf jecha sabni kun nama ta'ee dhalatee bilisa ta'ee jiraachuu qaba. Akka namaatti roorrootu irra jira. Roorroo sana jalaa bahuu qaba. Mirga uumamaa, mirga namummaa sana qabaachuu qaba. Kun immoo humna biraa kan namummaa namaatti hin aman, kan bilisa ta'anii jiraachuutti hin amanneen sarbamee jira. Sarbamuun kun immoo dhaabbachuudha qaba. Kanaaf ammoo goonni jiraachuu qaba. Du'uufii qabnaa jedhee warri du'ee, warri wareegama sana warri kaffalee har'an waliin hin jiran. Waan isaanitti wareegaman immoo daandii isaarra jirra malee galmaan geenye guduunfaa itti goone roorroo isaan haa dhaabbatu jedhan sana dhibbatti ofirraa hin dhaabne imalarra jirra. Kanaaf goonni keenya wareegama sana guduunfaatti hin goone, isaan immoo nu bira jiranii nu gaddisiisu. Of biraatti dhabne. Akka lammataa miirri inni lammataa immoo gammachuun yaadan. Wanni gammachuu yaadannuu fi goota qabna. Gootan sodaan bakka itti sabaaf lubbuun kennuun barbaachisutti nama lubbuu sana kennu duuba hin deebi'u. Sabni Oromoo saba xiqqaa miti, saba guddaa, saba roorrifamuu qabu miti. Kanaafuu bilisa bahuu qaba. Nuti immoo isa sanaaf lubbuu hin qusannu. Goota akkasii qabna waan ta'eef nu gammachiisu jechuudha. Daandii akkasiirra akka imallu nu barsiisani. Wanjoo gabrummaa dhaloota baachuu hin qabne akka horannu nu barsiisani. Kanaafuu nu gammachiisu jechuudha. Miira lamaan kana qabna. Gaddaanis gammachuunis isaan yaadan.
Ebli 15 akkamiin jalqabe goonni yeroo hundumayyuu ni wareegama. Guyyaa tokko jedhee koloniin Oromiyaa cabsanii qabachuu eegale Oromoon immoo sana falmuuf jecha dhiiga ishee jalqabaa cobserraa kaasee hanga ammaatti ka wareegama kaffalaa jiru hundiyyuu goota Oromooti. Garuu guyyaan tokko guyyaa tokkorraa adda. Ebli 15 guyyaa itti Oromummaan biqiltee garaagarummaan Oromummaa adda diigdu kutaa amantii lagaa itti boolla tokkotti awwaalamte. Wareegama ulfaataa saba kana cunqursaa gabrummaa jalatti hanga har'aallee hambise goota lubbuu hin mararfanne hooggana dhaabaa ka adda bilisummaa Oromoo itti aanaa hayyuu siyaasaa namni 10 bakka tokkotti guyyaa tokkotti kadhamne dhabuun sunillee itoo isaanii qabaannee har'a bakka kana hin jirru turre ka jennee itti gaddinu isa kana. Ammoo isaan jiraatanii Oromummaan hin sharafamtu jedhanii boolla tokkotti du'anii har'a nu jiraachuu sun immoo nu gammachiisaa jechuudha. Jaallan sun gaafas Islaamni asii ka Islaam ammoo hordofne kallattii biraan lakki nuti Oromoo hiree tokko qabna. Gabrummaa falmachuuf baane bilisummaa saba keenyaatti barbaanne fuulli keenya gargar dandeettiin keenya gargar kutaa adda addaarraa dhufu kan walitti nu fide garuu dhiiga Oromoo tokkitti ishee falmannu sana dhiiga sanaan baane wanni gargar nu baasu hin jiru. Nu gadhiistan walii nu fixxanis walii. Oromoon nama akkasii qabdi waan ta'eef gammannaa jechuudha. Waliin dhumatanii garaagarummaa kutaa amantii siyaasaa iddoo tokkotti awwaalan nu gammachiisu. Kan nuti gaddinu immoo kan isaan iddoo tokko dhaabbatanii ekeraa du'aa boolla itti baasee afaan itti banne sana liqimsuuf jirutti sodaa tokko malee awwaalamanii nuti har'a sana galmaan ga'uu dadhabuun immoo nu gaddisiisaa jechuudha. Kanaaf miirri guyyaa gootota Oromoo Ebli 15 kan inni wal makaa ta'uuf jechuudha. Miira akkasiitii yaaddan. Oromoo goota qabdaa? Goota qabdaa? Ati goota? Waa goota? In goota taanaan daandii sanaa jechuun kan nu baasu. Ajandaan Oromoo har'a addunyaatti dhiyaattu kamuu waltajjii addunyaa qabattu kamuu dirreerraa akkaati. Waraana bilisummaa Oromoo bira. Isin ummata Oromoo galaanicha bira achiiti kaati. Fagoorraan eegiin. Goon lubbuun qusatu. Dabeessatu dhokata. Ayyaan laallataatu dhokata. Fagoo taa'a. Harka namaan ibidda qabachuu barbaada. Waltajjii fagoorraa namatti kennuu barbaada. Hojii fagoorraa namatti kennuu barbaada. Waltajjiin dhimma Oromoo laallatuuf, dhimmi Oromiyaa laallatuuf, dhimmi Oromummaa har'aa kaasee qoba qabaadhu kaleessas ni beekta si keessa jira si biraati ka'a dirreerraati ka'a waraana bilisummaa Oromoorraati ka'a. Amajjii tokko uummata keenya waliin kabajanneerra asitti ta'uu baatu bakka biraatti. Amajjii tokko rakkoon Itoophiyaa keessaa erga furmaata dhabee karaa nagaa didee Itoophiyaan raafamuu qabdii raafamtee ammoo Oromoon achi keessaa dhadhaa ta'e bahuu qabaa jenna. Itoophiyaan raafamtu suni amma raafamaa jirti sirnumaan. Amajjii tokko kanaan kabajne karoora sana ka eegne olitti itti milkoofneerra. Har'a dacheen Oromiyaa hundi ishiitu golli Oromiyaa hundu kutaan Oromiyaa hundu waraana bilisummaa Oromoo qabaa jechuu ka eenyuyyuu kaleessa keessa socho'uu hin dandeenye. Waraana kana ka jiraachise dhaaba biraa miti, biyya biraa miti, saba biraa miti, ummata Oromoo sini warra miixatee nu dhale kanaa jechuudha. Eenyuyyuu qawwee kana nutti hiine, nutti hiine eenyuyyuu kana. Dhiigaan hiikkannee saba kanatu nutti hidhe. Wallaalaa keenya qotee bulaa keenyatu nutti hidhe jechuudha. Har'a namni hedduun beekaa ka jedhamu qabsoo Oromoo beekaatu gurgure. Ansinitti ni yeroo hundaarraan seesu dhugaan dubbadhu dhugaafan du'a dhugaafan jiraadhu jireenya barbaadu yoo ta'e eessattuu ni argama. Jireenyi garuu
fuula ifaa akkasii kana gammachuu uummataa akkasii kana rakkoo gadadaa adda addaa keessatti illee waan barbaadu beeku fuulli isaa irraa ifu arguu caalaa gammachiisu hin jiru. Gammachuun nyaataa dhugaatii mana konkolaataa sana miti jedhi.